Egaa obboleeyyan kiyya baay'een saambusaa biyya keenya keessatti haala kamiin hojjetta meemii viidiyoo nu godhi gizee saambusaa hojjettu warri jettanii na gaafattan akkasumas qixxaan kun akka walitti hin qabanne akkamitti akka hojjetamu hundi keessan hundi beektan garuu namni biyya keenya keessatti akkamitti hojjetta viidiyoo nu godhiidhaan jettanii dheengadda viidiyoo tokko jalatti naa barreessitaa jirtanii naa barreessaa turtan jechuudha. Hordoftoota kiyya haaluma salphaa ta'een hojjedhaanii qixxaa kana gizita akkaaf guyyaa 2-3 ka ta'ullee dalagdanii firiijii keessa kaa'uudhaan fayyadamuu dandeettanii hundaafuu haala salphaatiin ilaala maashaallah tabarakallah osoo takka walitti hin qabatin jechuudha. Saambusaa bareeda hojjannaa. Egaa haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turaa isin jedha. Viidiyoo kana immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Wajjumaan karaa dalagaatti deemna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanamni keessan nagaa isin jecha. Egaa har'a deebi'ee dhufeetin jira akkamii dalagaa fi har'a mataan maal fakkaata dalagaan dadhabbiin akkam isin jira na bara bareeda wallahi alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya. Itti aansuun irraan tana deebi'ee dhufeetin jira hordoftoota kiyya hasawa isinitti hin baay'isuu jinillee ramadaana kalatti maan gara viidiyootti dabara osoo gara viidiyootti deebiin dura garuu warroonni chaanaalli isin bu'aa gamma haarawaa isinii ta'e yookaan immoo chaanaala kiyya hin beektan taanaan viidiyoo argitan tokko laalaatiin saniin booda sabiskiraayibii godha itti aansuun laayikii godha yoo isinitti tole yoo isin bakka aga tokko isinitti tole yookaan immoo bakka desoo isin jedhe hiriyooti keessanitti sheer gochuu hin dagatina isin jedha hordoftoota kiyya. Itti aansuun egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessanii naaf wadha wanni an qabattee dhufe viidiyoo kaleessa tokko jalatti saambusaa gizee hojjetan nutti agarsiisi saambusaa biyya keenyatti akkatti hojjetan nutti agarsiisi namoonni jedhani hedduutu jira waan ta'eef saambusaa hojjenna jechuudha. Dhiifamoo jidduumaan bilbilneetti bilbilamee jira. Kanaafuu saambusaa wajjin hojjenna jechuudha. Sa'aatii kan amma sa'a booda hojii kaawwana hojjedheetiin jira waan lulluqqiti. Garuu dhugaa dubbachuuf waa baay'ee waraabuu danda'a nama walitti namaan dhufu jechuudha hojii fi viidiyoon wallahi isaniif malee waa baay'ee isiniif waraaba. Injaa hordoftoota kiyya inshallah saambusaa immoo waliin kan hojjennu ta'a haga dhuma viidiyoo kanaatti na waliin turu laayik sheer gochuu hin dagatina. Warroonni jajjabeessaa jirtan warroonni meeshaa biraa order godhataa jirtan hundi keessanuu galatoomaa alfaadhaa warri chaanaala kiyya sheer godhaa jirtan hedduu akkanaaf galatoomaa isin jaaladha isin kabaja. Egaa haasa'u isinitti hin heddummeessu hidumaan gara viidiyootti deemna. Asumaan immoo warroonni meeshaa barbaadan egaa bitachuuf qophii taatan qofa karaa WhatsApp na dubbisa jinillee ramadaanaa hojiilee namatti baa'ataa osoo hin ta'in waan biraatiif osoo hin ta'in biizii ol godhurraa jinillee ramadaanaa wal dadhabsiisuurra jechuu kiyya. Namni qophooftan qofti na dubbisa. Haasa'u isinitti dheeresse gogguu balleessa dhiifama guddaa isin jecha kallattii maan gara viidiyootti deemna saambusaa wajjin hojjannaa haga viidiyoo kanatti na waliin tura. Yoo isinitti laayikii gochuu hin dagatina yaada muraada keessanillee barreessa yeroo gaarii qabaadha. Egaa hordoftoota kiyya waliin na barbaachisu kun harcee duqeetiiti. Itti aansee mootu as biratti sahaaniin kidaaniitu inni jirti maashaallah namoonni bitachuu barbaadan mastaawoti miti maayikaadha maashaallah tabarakallah baay'ee akka bareeddi abbaa firee sadihiiti kunu qadaanisi ka tokkoffaa isa kana maayikaadha jechuudha ka cabuu miti yookaan mastaawoti miti na biratti ni argattanii waan bareeda amma dhufte waan akkana waan itti dhaan kanaaf baay'ee akka bareeda isin jedha kun agartanii talammataa isii tana haarawaa jechuudha. Asumaan isinitti agarsiisa jedheeti waan bareeda gizee argee isiniin hawwa jechuudha. Kanaafuu waan akkana kun mana keessa waan takka itti dhaatuuf namatti tola. Sahaaniin tun akkanatti walirratti jechuudha. Waa sadii kun akkuma argaa jirtan wanni isin natti tolte anufi kiyyaa bitadheen immoo abduu miti maayikaadha jechuudha. Kanaaf isiniin jedha ola fadhaa cabuu danda'a garuu akka mastaawoti sanii miti. Egaa kun akkanatti firee sadii asumaan heloo jettanii bitachuu dandeettanii isin jaa hordoftoota kiyyaa. Wanni babbareedni kun gizee baay'ee gizee tasa dhufa. Egaa marsin gara viidiyoo kiyyaatti yoo deebi'e mootu kun asitti harcee dhiqqoo jira qixxaa saambusaa tolchuuf soogidda zayitii dhiqqoo isi zayitiin hafus rakkoon qabu garuu akka walitti hin qabanneef nu tajaajila jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa saaniin keenya akkanatti qophaa'ee jira. Maal goona bishaan dhiqqoo isi bishaan kun asitti jira. Egas booda bishaan keenya dhiqqoo kun haalan ga'uuta akka dhiqqootti qicannaa namoonni hedduun karaalee garaagaraatiin viidiyoo kana gizee waraabu saambusaa akkaataa itti hojjetamu namni hin beeku jechuu osoo hin taane waan ofii beekan takka nama qooduun bareeda akkasumallee ittiin bu'aaraa jechuumaa fi bishaan itti godhee egas booda soogiddaa asitti mootu zeetiin dhiqqoo jirti. Zeetiin kun maaliif na tajaajila akka kiyyatti qixxaana saambusaa sun walitti hin qabatu jechuudha. Egas booda wanni biraa wanni ani itti godhu akka hin jiru. Egaa wanni hundu akka abbaan dalageetti mana ofiitti akkaataa yeroo baay'ee jechuudha.
mala garagaraa fayyadama jechuun bakka ofii keetii uumtee mala garagaraa fayyadamtee dubartii bakka hin jiraa mana keessatti waan garagaraa hojjette ofii keetii jechuudha. Mooyaan abbaa fi waan ta'eef ogummaan yookaan mooyaani hundaafuu mee akkanatti bishaanii fi soogidda zayitii sanitti harcee naqee haala kanaan dhiqqoo soogonni godheen booda akkana sukkuuma jechuudha jabaatu qaba. Zayitiin sunaan fakkeenyaaf akka walitti hin qabanneef nama tajaajilaa kun daqiiqanii ariifachiise eegas booda itti qadaade isaaniin tun maashaallah baay'ee akka bareedduudha. Akkana dhiqqoo isin tursiisa. Tursiisuun kiyya kun maaliif akka bukaa osoo hin taane lixiyyoo dhiqqoo sukkuumanii akkana tursiisan wal fudhata jechuudha malee akka bukaa ofii miti itti aansee immoo irshoo ittiin goone waan ta'eef wanni dhiqqoo daqiiqaa 10 takkaaf akkana lafa kennu ka bukaa gadi sukkuumni sun wal fudhatee laslassi jedha jechuudha akkanatti san booda akkanatti qixxaadee dhiqqoo akkanaa ta'u haala mijeeffadha. Egaa viidiyoo ijoolleen horaabaa turee dhiifama isiniin jedha birbir jedha walii gadi amma sagalee yoo irratti dhuu arge inni mudhata garuu dhiqqoo birbir jedha viidiyoo dhugaa dubbachuuf qulqullina qabaatiin baay'ee akkanatti hin tolona. Gaafa viidiyoo namni na horaabee viidiyoo 2-3 horaabanii yoo editii godhee ilaalu natti tolu viidiyoo san guutumatti dhiisuuf jira jechuudha natti hin tolu viidiyoon tokko yoo qulqullina qabaatiin. Egaa akkanatti mijeeffadheen booda akka ariifachiisa fi immoo akka daqiiqaan isinitti hin dheerannee fi akka hin hubatan jedheeti yaada. Eegas booda qixxaa kana ni bal'ifanna. Waan barbaadan irratti tariitii maktafarra ta'uu danda'a. Waanuma isinitti tole irratti jechuudha ni diriirfanna. Haaluma salphaa ta'een qixxaa osoo walitti hin qabatin yeroo baay'ee qixxaa saambusaa kana gizee gootan walitti isin jalaa qabatu isin rakkisuu danda'a. Garuu haala kana yoo gootan haaluma salphaa ta'een keessattuu immoo eelee biddeena irratti yoo gootan maashaallah tabaarakallaa baay'ee akka salphata. Kunoo haala kanaan qixxaa dhidhiqisuu tana hunda siitu akkanatti godhee raawwadha. Harcee maktafarratti naqaa jechuudha akka inni walitti hin qabannee fi akkanatti diriirsina hundi isaatu akkana diriirsina didiqqeessine harcee kan lixii kana gizee kutannu walqixa soo ta'ee bareedaadha. Yoo walqixa ta'uu baate garuu cina irraa baastanii garuu immoo haga takka tilmaamallee ta'u walqixa soo goonee bareeda isiniin jedha diriirsinu tanniin jechuudha. Akkanatti hundi isaatu diriirsinee eegas booda maal goona bakka takkatti goona jechuudha. Kun ilaalatu jirtanii diriirsutti jira hundi isaatu akkanatti qixxa didiqqisuu godhe. Maktafaan keessan bal'aa yoo ta'e immoo gizee 2-3 illee isin xumuramuu danda'a jechuudha. Ana maktafaan diqqaa waan ta'eef malee qixxaa isaa akka godhu eelee biddeena irratti. Eegas booda qixxaa akkana godhe kana zayitii itti dibaa kabiraa gubbaan darraba ammallee zayitii itti dibaa ammallee taaphisan tasadaffaa irraa darraba jechuudha. Akka inni walitti hin qabanneef zayitii jidduutti gadi buusan booda harcee xiqqoo irra buusaa sadiinuu bakka takkatti akkanatti riga jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maaliif zayitii jidduutti dibnee waan ta'eef kun maashaallah haga maktafaan qaamni maktafaa gahu hunda isaatu diriirsee jira. Saniin booda kun akkana sirri diriirsinee zayitii waan qabuuf walitti hin qabatu jechuudha. Jidduun isaa akkanaaf nu tajaajila. Kun akkuma argaa jirtan kana qaama isaa guutuu gahee jira maktaficha. Eegas booda maalinni kun eelee biddeenaati. Biddeena keetu eega tolfadhee jira dhaamseen booda elektiriikii jechuudha. Eeleen kun ho'iinsa qabdii miti isii marratti gadi godhe jechuudha. Saniin booda akkam akka ta'ojjumaan laallaa haga numaatti tura laayik shir gochuun dagatina akkasitti isinitti dheeraan jechuuf gaggabaabsee kun agartanii maashaallah haaluma salphaa ta'een jechuudha. Qixxaa sadiin bakka takkatti cafallan goone sadii kun eelee irratti yoo gadi gootan akkanatti adda isaa irraa ol ba'a jechuudha. Taana irraa baasnaam ta gubbarraa tana. Qixxaa sadiitu jira beekaa akkanatti eelee biddeena irratti ta'u maashaallah baay'ee akka namatti namaa salphata. Kun irraa ol baasee tokko gubbarraa kana irraa baasee meeqatu hafa 2tu hafa jechuudha. Kana gubbarraa waan baaseef ka garaa keessaa sun ibidda hin arganne yookaan ho'an arganne saanii tana keessa kaa'ee itti qadaade tariitii feestaalii maruu dandeettan isin saanillee akka hafuurri isaan baanetti itti qadaadan ni laafa jechuudha. Yoo barbaadan immoo waraqaan maruu dandeettan kun ka sadaffaa ka garaa keessaa sun ibidda waan hin argatiniif jecha addanni baa garuu dhiqqoo jechuu waan qabuuf itti gadi garagalchine kadura jala jiraate eelatti aanee qaa jedhisan irraa baasnaa jechuudha. Haaluma salphaa ta'een kun hordoftoota kiyyaa namoonni qixxaa saambusaa gizee gootan rakkatan haala kanaan godha. Haaluma salphaa ta'een kun maashaallah haphii jechuudha. Saniin booda ka sadaffaa san immoo xiqqoomesii eelee beekaa jala dhaamseera ituu malee jechuudha agartanii. Xiqqoomesii maashaallah hedduutu akka nama salphisa. Haala kanaan godhattanii saambusaa baay'isanii martanii ka guyyaa takkaa lamallee gootan aanuu fi kiyyannatti hin tolu akkasoo godhu maaliif akka ta'e hin beekne. Itti aansee ammallee kunis qixxaa 2-3 kun irrallee herregu maaliif lixima san jechuudha waan ta'eef isaallee akkanatti irra kaa'ee ka duraasan haaluma salphaa ta'een sadiinuu addaan baafanneera jechuudha. Hordoftoota kiyyaa ka itti aanullee kun agartanii sadiin sun kunuuti hedduu laafeera laala agartanii isinitti mul'ata jedheeti yaada. Ijoolleen waraabaa jira sirriitti mul'atu garuu ni mul'ata.
haala saniin goone sadiitti qadaadannee akka furri isaa keessaa hin baane yookaan laastikii maradha garuu waan qadaada qabu keessa kaa'ee agartanii eeleen qorra ta'uu isii kun dafee waliin ka'u jechuudha agarta akka reefsan irraa waliin ba'u maaliif ree qaa hin jenne waan ta'eef isinitti agarsiisa laala fakkeenyaaf amma laala'in qaayoon jedhin akkana ta'a eelee jala qorree jala banu jedhee sumarratti diqqoo qaa jedhu kun haga inni diqqoo takka qaa jedhu ni eegna saniin booda kajalaa san ol garagalchine jechuudha agartanii maashaallah haaluma salphaa ta'een anama biddeena tolchee eelee gadhaamseen booda ka irra kaa'ee kun ni argitan jedheeti yaada nu akkuma argaa jirtan kana jechuudha kun haaluma salphaa ta'een jechuudha irraa baasnaa hordoftoota kiyyaa asitti harka takkaan irraa baasuuf yaade jechuudha naa ba'uu didee harka takkaan bilbila qabadhe inni rabbamni kolbatti jedhe garuu ani isaan iyyuu hanqise deebiseetuma isaanitti kennee irraa fuudhachuu ijoollematti kun akkanatti addaan baasee kun qixxaa lama qofa ture agartanii hedduu laafa jechuudha haga feetan haphistanii qixxaa 4-5 walirratti gootanii yoo jettan yoo zayitii jidduu dibaatiin gootan addaan ba'a jechuudha. Maxbasharra eelee faaraat irra natti tola kun amma isa kana fuunee dhugaa dubbachuuf guutuu isaa isinitti agarsiisu sa'aatiin baay'ee viidiyoo waraabuun jechuudha sanuu waan akka nyaata kanneen jechuun yoo namatti agarsiisan guutuma namatti agarsiisu wayyaan akka kiyyatti akkasii waan tokko agarsiise akka namaa galutti jechuudha kan namni kamuu ni beeka garuu haa ta'uti egaa waan tokko asirratti qabatanii asiin bahan waan odeeffannoo guutuu argisiisuun dirqama jechuudha kanaafuu sa'aatiin immoo hin jiru sa'aatiin luuqitii walitti namaan dhufu hundaafuu dhiqdiquu isinitti agarsiisa akkamitti akka maru bakka kanatti immootu silkiin cinatti gortee bakka an kaa'e san hin turre ani immootu dura kaa'ee jira waan jedheef akkasumatti mara gizee maruun mul'atu jechuudha cinatti gore na jalaa gadi jallattee jechuudha ni agarre haaluma kanaan hundi isaatu akkanatti mummurre jechuudha haala saambusaa keenya gurguddaa diqqaa godhee gurguddaa godhu akka filannoo abbaati jechuu barbaadeeti ana akkanatti mummurreetiin jira caafii sanirraa murraa ka caafii goggogu haala kanaan goone hundi isaatu murra jechuudha hordoftoota kiyyaa haaluma salphaa ta'een qixxaa haala salphaa ta'een jechuudha namni hunduu akka ofii barbaadetti dalagata garuu haala kanaan baay'ee akka namaa salphata jechuudha. Egas booda kun akkanatti maruu eegallee jira misirlee hin mul'atu garasiin jira akkan dura kaa'etti hin mul'atu jechuudha silkiin gadi jallatte jidduma namni natti bilbilee nagarreanii saayilenti irra godhee maraa ture egas xisoo jettu gara cinaatti gaddabde dhiifame isiniin jedha haaluma kanaan goonee kun gizee maruu akkanatti ni argitanii saambusaa maruun baay'ee akka salphaadha. Namni hin beekne hin jiru kanallee namni hin beekne jira jechuu kiyyaaf osoo hin ta'in nama na gaafate saniifillee koomentii san deebisuufillee akkasumallee isinitti agarsiisa jedheetumaani namni qixxaan basharratti yaga gootan eelee biddeenati irratti osoo godhatanii bareedaadha. Haala kanaan goone hunda isaatu eegamarreen booda irratti haala salphaa ta'een xabbasna jechuudha saambusaa keenya. Haga dhumaana waliin tura laayikii gochuuf hin dagatina isin hordoftoota kiyyaa hedduu keessanii akkuma beektan jechuudha meeshaa warri isin bitee isin ergaa jiru warri meeshaan kennan gahee jira maatii bira gahee jira galatoomii jettan ulfaadhaa galatooma isinillee isin jira uummata akka onnaan isin godhe hin jiru maallaqa keessan isin bitee gara maatii keessanii isin ergee isinis galatooma ulfaadhaa warri maatii keessan sarpiraayiz gootan maatii keessan gammachiistan dhugaa gammachuun nama hedduu akka namatti tola haadha abbaa ofii namni gammachiise maashaallah jechuun anam haadha abbaa kee humna qabu yoo gammachiise hedduu akkanatti tola keessanillee akkasuma jechuudha hunda isaatu akkanatti marree jirra kun asitti immoo kuukisii mummuree ture amma ni xaphaasna jechuudha hordoftoota kiyyaa baay'ee akka jidduu muddame zayitiin akkanatti danfuu malee saambusaan nama hin tolu yookaan zayitii dhugo jechuudha sirriitti danfuu malee asumaan immoo ja'a kana keessa hundi keessanuu of eeggannoo godhaa zayitii kana jechuudha namni keessatti mana namaa dalagdan baay'ee akka of eeggannoo godhaa galgala sa'aatii lulluuqisan ni jarjara keessa mootu zayitii kana baay'ee akka na sodaachisa wallaahi baay'ee akka nama sodaachisa kanaafuu rabbi sinaa eegu hunda keessanuu mootu rabbi sinaa qarqaaru isin hordoftoota kiyyaa warri mana namaa dalagdanii rabbi isna qarqaaru wallahi jaa kana keessa jinni wa'ata kanaafuu rabbi isna eegu isinillee gadi haga tokko of eegaa isin jecha viidiyoon kee kana fakkaata ture laayik share gochuu hin dagatina inshallah viidiyoo biraa yoo ture isinii horaaba haala kanaan goone xabbasanna jechuudha zayitiin keenya kana danfeen booda maashaallah saambusaa bareeda ta'a egaa viidiyoo kana immoo laayik share gochuu hin dagatina hundi keessanuu yoo tole nyaata tokko isinii horaaba amma hundi bitti bakka baay'ee bizi nama godhuuf gargaara lulluuqii waan jarjaramuuf viidiyoo godhuun namatti hin tolu jechuudha kanaafuu ni hubattan jedhee yaada warreen dhaggeeffatan galatooma ulfaadhaa baay'ee